Almi welcome. Baga nagaan dhufte. Jirtaaye. Badde. Muzee welcome. Gammee welcome. Baga nagaan dhuftanii. Baga jiraatte almi. Mul'attu maal si dhabne. Morokkeettii Saaraa Ilmaas oomishe saniin gara Maarsii deemte. Maarsii irra jiraattan mala jechaadha Ilmaas baay'ee. Lafti nama dadhabde gara sitti haa qoodamu jechaadha. Achirra turre beessa jechaadha baay'ee. Doctor, welcome. Bravo, welcome. Seenaa. Baga nagaan dhuftanii. Ayyee sin galcha. Almi galatoomii. Doctor galatooma. Nasru welcome. Baga nagaan dhuftanii. Caaltuu welcome. Baga nagaan dhuftanii. Har'a mata dureen duratti tuqe san irratti mari'anna. Ispeeshaalii dubaroota hedduu mata dureen kun ni ilaallatee yoo yaaduuf. I think ni mul'ata natti fakkaate mata dureen laayivii kiyya. Ni mul'ataa? Almee ni mul'ataa? Ayyuu welcome. Galatoomii ayyuutti. Ayyuu warra Arsii Nageellee baga nagaan dhuftan. Muzee siif deebisna gaafadha. Wanta humni keenya danda'u miidhu. Har'a waan mari'annu baay'ee qabna. Raayyaa welcome. Taaptaabii kana of siksaa gaame. Nama biraa biras akka ga'u sheer godhaa. Hiriyoota keessa warra onlaayinii irra jiraniif. Dr. Tujo ergadhu mee kootsee barbaadamta. Odeemteetta. Boonsii galatoomi. Raahel akkam nagaa jira dhugaa. Biree welcome. Haadha jiruu welcome. Marii bal'aa qabna. Warri seentan hin deemina. Daqiiqaa muraasa booda ni eegalla. Doktor jirtaa? Baga nagaan dhuftee boo isaa mul'atteerra dhugaa. Si argee hin beeku wallaahi. Barumsa qabannee dhufne keessattuu mata duree kana dubaroota kan qabannee dhufe. Innis maalidhaa dubaroota akkamiititu post piilii fayyadamuu hin qabne kan jedhu irratti kana dura waa'ee post piilii barsiisnee turre. Haala kamiin akka fudhatamu post piiliin akkamitti akka fudhatamu hammam akka amanamaa ta'e side effect isaa maal akka ta'e kana barsiisaa turre. Har'a immoo post piiliin dubaroonni hundi fudhatanii namni hundi post piilii fudhachuu hin danda'u.
dubarri hundi post piilii fudhachuu hin dandeessu. Eenyu faatu dubaroota akkamiititu post piilii fudhachuu hin qabne, eenyutu post piilii fudhachuurraa of eeguu qaba. Kan tasuma dubaroonni tasuma post piilii fudhachuu hin qabne hin jiru. Dubartoonni kun dubaroota akkamiitii kan jedhu kana akka mari'annu kan dhufe sa'aatii dheeraan turru ammayyuu welcome baga nagaan dhuftanii gidduudhaan immoo gaaffii biraa simachuu dandeenya. Garuu irra caalaa mata duree amma jedhe kanarratti kan ani qabadhee dhufe. Egaa post piiliin akkuma kana dura yeroo garaagaraa irraa dubbataa turre. Maaliif irraa dubbannaa? Baay'ee wanta akkanaa kana komalli namni baay'een wannaa fayyadamuu fi akkasumas immoo yeroo baay'ee post piilii kana namoonni illee yoo bitatan waa'ee isaan gaafatan jechuudha. Sagalee gadi qabanii suuta jedhaniit mana qorichaatti bitatanii deemu malee dhaabbataniillee suuta jedhaniillee waa'ee qoricha kanaa hin gaafatanii jechuudha. Kanaaf waan namni immoo irraa sodaatu kana, waan namni odeeffannoo gahaan arganne kana hamma danda'ameen karaa kanaan akka namni hubannoo qabaatu fi wanta biraa miti. Fi gaaffiin baay'eenis gaaffii akkasiiti. Yeroo baay'ee gaaffii namaa deebisuudha waan ta'eef ani akka kiyyatti asirratti irra caalaa karaa tiiktookii kanatti kanan dhufe waan an beekurraa gaaffii namaa deebisuufi. Akkuma argitan yeroo baay'ee ani gaaffii deebisuudhaan nan beekama. Gaaffii gaafatameen deebisuudhaan nan beekama. Kanan gara tiiktookii kanatti dhufes irra caalaa haala saniinanii isuman godhaa jirasii gara fuulduraattis isuman godha. Gaaffii gaafatame irrattan deebii laadhaa jechuudha waan an beekurraa. Yeroo san goonu waa'ee post piilii kun gaaffiilee toppirra jiranii jechuudha. Gaaffii namni baay'een gaafatu waan ta'eef gaaffii namni baay'een gaafatu kana gaafa deebii deebisne nama baay'eedhaaf deebii deebisa jedhee waan yaaduuf gaaffii namni baay'een gaafatu kanarratti kanaafan xiyyeeffadha jechuudha. Kanaafan gaaffii akkasitti irratti xiyyeeffadha. Egaa haaluma kanaan post piilii kana yeroo baay'ee dubaroonni waan gaafataniif anis kanaafan achirratti xiyyeeffadha. Asumaanis waa'ee post piilii kana viidiyoo lamaan hojjedhe karaa yuutuubii kiyyaa. Yuutuubiin kiyya gubbaadhuma kana jira. Achirraan dhaqxanii seentanii yuutuubii kiyyarraa viidiyoo san ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib gootan nutti tola. Kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti gaafan ce'u post piilii dubaroota akkamiititu fayyadamuu hin qabne. Jalqaba irratti post piiliin akkuma beekamu qoricha da'iinsa ittisu, qoricha ulfa hin barbaadamu, ulfa karoora malee ittisuuf oomishame jechuudha. Qoricha kana qorichoota biraarraa wanti adda godhu maalidha? Qorichi kun kan inni fudhatamu walqunnamtii saalaatii boodadha. Qorichoonni da'iinsa ittisan kan idilee kan biroo isaan kan fudhataman walqunnamtii saalaa dura yeroo ta'u, post piiliin kun immoo walqunnamtii saalaa boodadha jechuudha. Akkaataa inni itti fudhatamus akkamitti walqunnamtii saalaa akkuma raawwatameen fudhatamuu qaba. Yeroo tokko tokko dogoggorri qoricha kanaan wal qabatee uumamu maalidha? Akkuma post piiliin sa'a 72 qofaaf yookaan immoo sa'a 72 irratti akka fudhatamuutti yaadu inni sun garuu dogoggoraa jechuudha. Post piiliin kan fudhatamuu qabu akkuma walqunnamtii saalaa raawwatameen sa'a tokkoon booda ta'uu danda'a, sa'a lamaan booda ta'uu danda'a. Akkuma walqunnamtii saalaa raawwatameen fudhatamuu qaba malee sa'aatii 72 inni eegamee fudhatamu sun dogoggoraa jechuudha. Kanaaf akka dubaroota akkamiititu waan kana fayyadamuu hin qabne kan jedhutti gaafa dabarru welcome. Dubaroota akkamiititu dubaroota shanan wayii dubaroota shan haalota shan jalatti dubaroonni kan qoricha kana fudhachuu hin qabne. Dubara tokkoffaa dubaroota tromboosisii waan jedhamu qaban yookaan immoo hidhan margaat isa Amaariffaan jedhamu jechuudha. Yookaan immoo DBT isa jedhamu dubaroonni qabaatanii beekan qoricha kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Maaliifini qoricha kana yoo fudhatan dhukkubbii sun itti hammaata waan ta'eef jechuudha. Itti hammaata. DBT jechuun dhukkuba miila dubaroota miila dhiiras dubaras hin qaban dhukkubichi miila dhiitechuudhaan beekama jechuudha. Miila gara tokkooti yeroo baay'ee jechuun miila dhiitechuudhaan beekama. Miilli dhiitoo sun immoo ujummoon dhiigaa dhiig-deebistuun daayileet ta'uudhaan achi keessatti dhiigni akka kantaru godha jechuudha. Egaa sun kan nama yaaddessu dhiigni kantare sun achi citeetoo deemee karaa hidda dhiigatiin karaa sombaallee deemee somba cufuu danda'a. Pulmonary embolism kan jedhamu fiduudhaan jechuudha. Kanaaf dubaroonni tiromboosisii yookaan immoo dhiitoo miilaa sababni isaallee hin beekamne yoo qabaatan dhiitoo miilaa warra qaban wanni sun DBT ta'uu waan danda'uuf fayyadamuu hin qaban jechuudha. Kanaaf dubaroonni tokko dubaroota isa qabanii dubaroonni biraan immoo dubaroota
dhukkuba porfiiriyaa jedhamu qaban yoo tarii itti himamee dhukkuba kana ni qabda jedhan jechuudha. Dhukkubni kun dhukkuba gogaa fi sirna narvii affeekti yoo ta'u qaama irratti shif jechuudhaan qaama isaanii hooksisuudhaan kan inni mallattoo qabaatu. Namoonni waan akkasii qaban illee qoricha kana fayyadamuu hin qaban jechuudha. Maaliif innis ammas yoo qoricha kana fayyadaman worsa godha jechuudha. Itti hammaata waan ta'eef. Kanaaf lammaffaan isaa sadaffaan dubaroota dhukkuba tiruu liver disease dhukkuboota tiruu isa olaanaa warri qaban qoricha kana fayyadamuu qaban jechuudha. Maaliif qorichi kun kan hin daakamu tiruudhaan waan ta'eef yoo qoricha kana fayyadaman tiruun nama sanii daraan miidhamuu dandeessi jechuudha. Daraan miidhamuu dandeessi. Inni biraan namoota bobaa mataa migreen jedhamu qabaatan jechuudha. Migreen hedeekii namni baay'een beekaa. Namoonni isa qaban qoricha kana tasuma fayyadamuu qaban jechuudha. Namoonni kun alfan namoota waan kana tasuma fayyadamuu hin qabnedha jechuudha. Namoota qoricha kana tootaalii fayyadamuu hin qabnedha jechuudha. Darbee dubaroota immoo akkasuma relative contraindication kan jedhamu haala dirqama ta'u keessatti yeroo fayyadaman dubaroonni harmooksisan. Dubaroonni harmooksisan illee qoricha kana fayyadamuu hin qaban jechuudha. Dubaroonni harmooksisan poostpiilii fayyadamuu hin qaban jechuudha. Sababni isaas poostpiiliin istiroojiinii of keessaa qaba. Gaafa harmooksisan dubaroonni istiroojiinii sun karaa harma haadhaa saniin karaa daa'imaatitti darbuudhaan daa'imti sun illee akka dhiigdu waan godhuuf qoricha kana dubaroonni harmooksisan fayyadamuu hin qaban jechuudha. Inni biraan namoonni anaafilaktik riyaakshini yookaan immoo qoricha kanatti alarjii qaban alarjii qoricha kanaa namoonni qaban qoricha kana fayyadamuu qaban jechuudha. Sababni isaas qoricha kana gaafa fayyadaman ammas alarjii isaanii itti ka'a jechuudha. Already alarjii waan horataniif qorichicha kana wajjiniin yoo qoricha kana fudhatan namoonni kun alarjii isaanii sun waan itti ka'uuf qoricha kana fayyadamuu hin qaban jechuudha namoonni kun. Kanaaf namoonni kunniin namoota poostpiilii dubaroota fayyadamuu hin qabne jechuudha. Kanaaf poostpiilii namni hundi fayyadamuu hin danda'u. Akkuma dura isiniin jedhe namoonni kunniin immoo namoota fayyadamuu dhiisuu qaban jechuudha. Maaliif miidhaan isaan ga'a. Kanaaf dubaroota akkasiitiif kan barbaadamu tarii mala biraa fayyadamuu wayyaa jechuudha. Whatever mala isaaniif seefii ta'e fayyadamuu qabu jechuudha. Laayikoo yeroo gabaabaadhaaf ta'e waan akka kondomiillee fayyadamuu danda'u. Akkasumas immoo mala da'iinsa ittisa idilee biraa fayyadamuudhaan ulfa hin barbaadamne ittisuu qabu malee callisaniitoo poostpiilii fayyadamuu hin qaban jechuudha. Dhiibbaa waan qabuuf. Inni biraan dubaroonni garaatti baatan illee akkasuma jechuudha. Dubaroonni garaatti baatan dubartiin takka yoo ulfa taate poostpiilii fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Because tokkoffaa already she is pregnant waan ta'eef already ulfi uumameera waan ta'eef sababni dubartiin sun poostpiilii itti fayyadamtu hin jiraatu jechuudha. Kanaaf dubaroonni akkasii kun poostpiilii fayyadamuu hin qaban jechuudha. Ergadhu sin galchina. Ifadha waan amma jenne kanarratti waan isin hin galle hin jiraa? Waan isin hin galle waan amma jenne kanarratti ganni welcome. Networking ke sididera.
Bagan gaafatte dhiifama bilbilatu gidduudha na jeeqee. Gaaffiin kee ifa miti maqaan kee Rabiifaan Birraatiin gaaffii ifa godhe gaaffiin kee xinnoo ifa miti. Alhamdulillah jedhamu ilma namaa kun yoo gaaffii qabaatte neetworkiin kee waan si baase kommentii jalatti barreessitu ilaaleen si deebisa. Vitaamin D maal ta'e maal ta'e isaa wal qabatee maal ture gaaffiin kee? Galatoomaa. Dubartoonni umurii meeqatti dhaluu danda'u? Dubartiin takka marsaa laguu arguu sa'aatii jalqabdee kaastee ulfaa'uu dandeessi. Yoo walqunnamtii saalaa raawwatame ulfaa'uu dandeessi. Sa'aatii marsaan laguu arguu jalqabdee kaasee. Marsaan laguu ammoo marsaan laguu dubara takka giddu galeessaan waggaa 13 hanga 16 gidduutti itti dhufa. Waggaa 13 hanga 16 gidduudhaa kaastee sa'aatii marsaa laguu itti dhufuu jalqabee kaastee dubartiin kamiyyuu ulfaa'uu dandeessi. Garuu ija saayinsiitiin dubartiin takka waggaa 18 gaditti akka ulfooftus akka walqunnamtii saalaa raawwattus hin barbaadamu. Galatooma Almee Gannii Dr. Tuyyoo Teenkis. Ulfaadhaa. Gaaffii si deebisee irratti fakkaate gaaffiin deebiin kee understand gooteetta gaafa si deebisee jira. Maqaan dirqama miti si waamu fani dirqama miti maqaan rakkoo qabu.
Marsaa laguu sirriin dubaraa tokko guyyaa 21 haga guyyaa 35 gidduutti itti dhufuu qaba. Dubara takka marsaan laguu ishee guyyaa 21 haga 35 gidduutti dhufuu qaba. Guyyaa 21 caalaas yoo walitti dhiyaate guyyaa 35 ol guyyaa 35 caalaas yoo addaan fagaate suni noormaalii miti jechuudha. Marsaan laguu guyyaa 35 ol ture yoo dubara tokkotti dhufe inni suni abnormaaliitiidha jechuudha. Oliigooamenuuriyaa jedhama. 21 gaditti si'atti dhufu noormaalii miti jechuudha. Kanaaf marsaa laguu sirriin guyyaa 21 haga guyyaa 35 gidduutti itti dhufu qaba jechuudha. Yookaan guyyaa 21 tokkoon 22 23 24 akkas deeme haga guyyaa 35tiin yoo itti dhufe marsaan laguu sun marsaa laguu sirriidha jechuudha. Sanarraan kan hafe marsaan laguu guyyaa 35 ol turu that's a problem. Haga guyyaa 35 garuu noormaalidha. Maalidhaaf ulfeessu immoo dubarri tokko akka ulfooftu immoo guyyaa meeqa itti quunnamtii saalaa raawwatuun ulfaa'uun hin jiru otoo inni guyyaa meeqa kanatti. Ameebaa namni kamuu beekanii ameebiyaasii jechuun dhukkuba komandiidha. Dhukkuba sababa paarasaayitii intaameebaa histolaayitika paarasaayitii jedhamuun dhufa. Mallattoon dhukkuba kanaas gatteechuun, garaa ciniinnaa fi ol cabsaadha. Mallattoo komandiin isaan kana kan inni irraa dhufus nyaata fi bishaan qulqulluun itti hir'ate. Mana nyaatatiin booda harka otoo dhiqate fayyadamuudhaan bishaan qulqulluun itti hir'ate dhuguudhaan nyaata qulqulluun itti hir'ate fayyadamuudhaan ameebaan kan inni nama qabu. Ameebaan dhukkuba dhibbaan dhibbatti yaalamuudha. Bobbaan nama sanii dhukkubichas beruudhaaf bobbaan nama sanii ilaalamuu qaba. Bobbaan nama sanii ilaalamee paarasaayitii sun yoo jiraate qoricha isaaf ta'u hakimni ajajee fi qorichicha fudhachuudha jechuudha. Qorichi sadarkaa jalqabaatti dhukkubichaaf ajajamu meetironidaazoolii jedhama. Qoricha meetironidaazoolii san yeroo fudhate namni tokko dhukkuba kanarraa guutummaan guutuutti fayyuu danda'a jechuudha. Kanaaf ameebiyaasiin dhukkuba dhibbaan dhibbatti fayyamuudha jechuudha. Garuu otoo yaalamin yoo hafame gatteechuun sun itti baate nama san miidhuu danda'a kan immoo shookii keessa galchee namni sun garmalee akka miidhamu taasisuu danda'a jechuudha. Bareedduu amboo maaltu si rakkise? Dhibbaa dhugaa waan si rakkise? Wanta si gargaaru ta'e si gargaaruuf as jirra. Kana ameebiyaasii moo? Dhabdu. Biree giincii welkaam jirtaa? Tarii dhukkubichi ameebiyaasii ta'uu dhiisuu danda'a. Ameebiyaasiin akka nama siin jedhe kana dhukkuba yaalamuudha. Qorichi isaaf taa'ee ifaan ifatti lafa taa'ee jira.
namni kamiyyuu isaan fayyaa. Tarii kan ka'e tokko dhukkubicha ameebiyaasii ta'uu danda'a. Wanti gatteechuma namatti fidu yookaan immoo diyaariyaa namatti fidu hundi ameebiyaasii miti. Tarii dhukkuba biraallee ta'uu danda'a waan ta'eef inni sun seeraan ilaalamuu barbaachisa. Diyaariyaan hundi ameebiyaasii miti baay'ee dhukkuba baay'eetu fida gatteechuma kana. Kanaaf ameebiyaasii yoo hin taane fayyuu dhiisuu danda'a qoricha ameebiyaati. Gaaffii keessi deebisee barra. Jire duraanii mata duree poostpiilii dubaroota akkamiititu poostpiilii fayyadamuu hin qabne kan jedhu irratti barsiisaa turre. Isa sanan asirrattis barsiisee har'a noormaalii mata duree kanarratti karaa yuutuubii viidiyoo gallakkisee dubaroota akkamiititu poostpiilii fayyadamuu hin qabne kan jedhu irratti viidiyoo hojjedhee karaa yuutuubii gallakkisee amma immoo laayivii irratti isa barsiisaan ture. Dubaroota shanan tokko kan poostpiilii tasuma fayyadamuu hin qabne, poostpiilii kan fayyadamuu hin dandeenye, poostpiilii yoo fayyadaman kan miidhaa irraan gahu isarratti barsiisaa turre. Amma immoo gaaffileedhuma gaafatamaa turaniif asuma jalatti gaaffii gaafatamaa jiraniif deebii laachaa jirra. Zaak sii deebisame zaakuma edeensi yaama. Fertilaayizeeshinii raawwachuuf walqunnamtii yeroo tokko gahaadha. Garuu maanni tarii haadha manaa kee yookaan immoo hiriyyaan kee sun yeroon ishiin irra jirtu saayikilii marsaa laguu keessaa yeroon ishiin irra jirtu murteessaadha. Dubartiin takka marsaa laguu tokko keessatti carraa ulfaa'uu ishee guyyaa hunda wal qixa miti. San keessaa tarii walqunnamtii saalaa raawwatame sun guyyaa marsaa laguu guyyaa carraan ulfaa'uu dubartii sanii guddaa itti ta'e yookaan immoo fertile windows guyyaa ta'an sanirra yoo walqunnamtii saalaa raawwatame walqunnamtii saalaa yeroo tokkittiitu gahaadha jechuudha. Laayik fakkeenyaaf dubartii marsaa laguu ishee guyyaa 28 itti dhufu takka keessatti guyyaa 28 itti dhufu ta'e guyyaa marsaan laguu jalqabaa itti dhufe kaasee guyyaa 14ffaan guyyaa ovuleeshinii ishiiti jechuudha. Kanaaf guyyaa 14ffaa kana duuba guyyoota jiran guyyoota shanan guyyaa 14ffaa kana duuba jiran gaafa guyyaa 13ffaa 12ffaa 11ffaa 10ffaa guyyoota kana keessaa guyyaan carraa ulfaa'uu dubartii sanii baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa yoo guyyoota kana keessaa guyyoota tokkorratti yoo yeroo tokkorree raawwatame carraan ulfaa'uu dubartii sanii guddaadha jechuudha. Dubartiin sun yoo rakkoon hin jiraatin yoo wanti biraa wanti akka dhalan godhanne ishii dorku hin jiraatin dubartiin sun guyyoota san keessa walqunnamtii saalaa raawwatte yeroo tokkoyyuu yoo walqunnamtii saalaa raawwatame inni gahaa jechuudha ulfaa'uudhaaf. Kanaaf guyyoota hedduu yookaan immoo yeroo baay'ee raawwatamuu wanna qabu miti. Amma ifa sii ta'e jedhee yaadu. Ifa sii ta'e maqaa keessa ilaalutti muddee dubbamuusi. Si galchuuf jaalalleen turkiin bidee si baase. Qoricha kan maaliif fudhachaa jirta? Maal si godha lamma mee mallattoo dhukkuba keetii nutti akkam si godha? Vitaamin D irra caalaa vitaamin D kun rakkoo vitaamin D daa'imman irratti
Ispeeshaalii daa'imman umurii isaanii gara gadii ta'e keessatti rakkoon hir'ina vitaamin D kun in uumama. Hir'inni vitaamin D uumame daa'imman irratti miidhama yookaan immoo laafina lafee fidu riikkeetsi jedhama. Riikkeetsiin kun koomallii daa'imman irrattidha. Innis kan inni irraa dhufu ispeeshaalii daa'imman irratti ijoollee ifa aduutitti osoo hin baafamin guddatanidha jechuudha. Ijoollee ifa aduutitti osoo hin baafamin guddatan keessatti wanti kun koomallii ni mudata jechuudha tokkoffaatti. Maaliif daa'imni takka dhalattee gaafa guyyaa 14 geessu taasiste gara ifa aduutti ba'uu qabdi. Yoo sun odoo hin ta'in hafee daa'imti sun riikkeetsi yookaan immoo hir'ina vitaamin D gadi bu'uu vitaamin D dhukkuba laafina lafee fidu kanaaf saaxilamte jechuudha. Gadi bu'uun vitaamin D sun yoo laafina lafeetii fi isa wal qabatan fide riikkeetsi jedhama jechuudha. Inni kun koomallii daa'imman addaa godhaa garuu darbee sababa tokkoo fi nama gaa'eessa keessatti illee ni jiraata. Koomallii garuu ijoollee irratti inni dhiibbaa guddaa qaba. Welkaam jennee warri reef dhuftan baga nagaan dhuftanii waa'ee poostpiilii irratti barumsa kennaa turre. Dubaroota akkamiititu poostpiilii fayyadamuu hin qabne? Dubaroonni muraasni baay'ee tasuma poostpiilii fayyadamuu hin qabne hin jiru. Poostpiilii dubaroota kamtu fayyadamuu hin qabne hin jiru barsiisaa turre. Warri immoo yeroo san barsiin tarii isin jala darbe yoo isin hin mijate yuutuub irraa dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Yuutuubii irratti viidiyoo gad lakkisee hin jira irraa karaa ganama achirraa ilaaluu dandeessu. Dubaroonni gosa shawwayii poostpiilii fayyadamuu hin qaban jechuudha. Yoo san godhan dhiibbaa isaan irra ga'ullee achirratti eereen jira waan ta'eef yuutuubiin gubbaa liinkii kana baawwa kana gubbaa jira. Dhaqxanii sabiskiraayib gochuu dandeessu. Achirratti barsiisee jira. Booda dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Yaa miti wantoota jettee kanaan ta'a. Garaa iyyuu dhukkubuu dhiiga makataa gaddeessisuun kun koomallii ispeeshaalii dhiiga gassiteessisa yoo ta'e dhukkubbiin hin jira yoo ta'e karaa siciniina yoo ta'e inni kun moodurra caalaa disenteriyaa jedhamudha jechuudha. Bakteeriyaan infekshiniidha. Parasaayitii irra bakteeriyaan infekshiniidha. Qoricha infekshinii marrumaanii bakteeriyaa jedhamuuf fudhachuu barbaachisa. Garuu bobbaa ilaalamuudhaan mirkanaa jechuudha. Bobbaa gaafa ilaalamtu yoo bakteeriyaan infekshinii ta'e wanna mul'atu jira. Wanna mul'atu santu jira san ilaalamee qorichi sun ajajama jechuudha. Gaafni kee kanaan taane guyyaa yoo raawwadhe otoo garaatti baattu walqunnamtiin yoo raawwatame rakkoo qabaa jechuu barbaadde. Mataa dhukkubbiin kun bal'aadha. Waa'een ba'uu mataa kun bal'aadha. Ba'uu mataa kun bakka lamatti qoodama. Piraayimarii heedekii fi sekandarii heedekii jedhamee bakka gurguddaa lamatti qoodama. Piraayimarii heedekii jechuun ba'uu mataa kun ofuma isaatiin of danda'ee akka dhukkubaatti yeroo ilaalamudha jechuudha. Ofuma isaatiin of danda'ee akka dhukkubaatti ilaalama. Sekandarii heedekii jechuun immoo ba'uu mataa sun mallattoo dhukkuba biraati jechuudha. Mallattoo dhukkuba biraati. Mallattoolee biraa ta'uu wajjin qaba. Sekandarii heedekiin kun mallattoo dhukkuba biraati. Mallattoolee isa wajjin jiraatan sana akka qaama ho'isuu, dugda butuu, fedhii nyaachaa dhowwuu, wal cabsaa fi mallattoolee biraa jiraachuu danda'a jechuudha. Piraayimarii heedekii san gaafa ta'u garuu ba'uu mataa sunummaan mataa isaatiin of danda'ee ta'u dhukkubaa jechuudha. Of danda'ee
dhukkubaa jechuudha. Isaanis ammayyuu gosa qabu. Migraine headache kan jedhamu jira, tension type headache kan jedhamu jira, cluster headache kan jedhamu jira. Jarri kun hunduu gosoota primary headache jechuudha. Achi keessaa commonly kan namoota irratti deddeebi'ee rakkisu migraine headache kana jechuudha. Migraine headache, cluster headache illee jira. Isaan kana jechuudha. Cluster headache jechuun ba'uu mataa nama sanii fuula gara tokko, ija gara tokkootitti gadi waraana. Ija bitaa yookaan ija mirgaa filee ija gara tokkootitti gadi waraanuudhaan beekamaa jechuudha. Inni biraan cluster headache ittiin beekamu timely sa'aatii isaa dhaabbataadha jechuudha. Ba'uun mataa sun sa'aatii isaa dhaabbataadha. Fakkeenyaaf har'a galgala keessaa sa'aatii 2tti na dhukkuba yoo ta'e, torbee har'aatis galgala keessaa sa'a 2tti, akkasumas yeroo biraas galgala keessaa sa'a 2tti akkasi. Haala sa'aatii isaa riikardudha jechuudha. Sa'aatii isaa periodikiidha. Sa'aatii yeroo baay'ee sa'aatii dhaabbataa irratti isa dhukkuba jechuudha nama sana. Yookaan guyyaa sa'a 6tti ta'e yeroo biraas guyyaa sa'a 6tti akkas jechuudha. Periodic type of pain qaba. Inni akkasii jiraannan ija gara tokkotti gadi waraanuu fi sa'aatii dhaabbataadhaan isa dhukkuba taanaan bu'uun mataa akkasii sun maal jedhama? Cluster headache jedhama. Cluster headache jedhama. Inni biraan tension type of headache dha. Tension type of headache jechuun bu'uun mataa yeroo namni dhiphatu. Yeroo namni dhiphatu nama dhukkuba jechuudha. Innis immoo guutuu mataadhaaf affeekti kan godhu ta'u, tension type headache kun mataa guutuu nama sanii akka walitti harkisuu, akka walitti waxxaruu godhee isa dhukkuba jechuudha. Karaa tokkoon osoo hin taane, ijatti gadi waraanu osoo hin taane, guutuu mataa isaatiitu dhukkuba jechuudha nama sana. Inni akkasii maal jedhama? Tension type headache jedhama. Inni biraan migraine headache dha. Migraine headache kan namni baay'een beekuu fi namni baay'een ittiin rakkatudha. Inni kun tokko maatii keessa jiraata. Maatii irratti darba yeroo baay'ee family history jiraata. Haadha yookaan abbaa nama sanii ni qabaatu jechuudha. Headache qabaatu. Inni biraan inni ittiin beekamu mataa gara tokkootti affeekti godha. Usually saayidii gara tokkootiin kan inni dhukkubu. Inni biraan nausea vomiting qaba jechuudha. Nausea fi vomiting qaba jechuudha. Ol cabsaa fi garaa hammeessuu qaba dabalataan bu'uu mataa. Inni biraan guyyaa tokko haga guyyaa 3 irra tura. Migraine headache nama tokko guyyaa tokko haga guyyaa 3 irra tura jechuudha. Guyyaa 3 caala irra tura. Garuu maanni itti deddeebi'a. Kanaaf warreen primary headache kana maal adda godha? Tokko warra primary headache kun tokko nama yaachisani. Dhukkubbiidha. Just namni tokko mataa gaafa dhukkubsatu discomfortiidha. Hojii isaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Maal malee primary headache hundi isaatu nama yaachisani. Nama yaachisanii yookaan immoo wanna isaan itti geeddaramaniitoo dhibee biraatti geeddaramanii dhiibbaan isaan namarraa gahan hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta nama ajjeesan qabu inni biraa ni deddeebi'u. Primary headache kun ni deddeebi'u jechuudha. Namni tokko migraine headache qabaannaan itti deddeebi'a. Migraine headache isaa jechuudha. Yeroo baay'ee itti deddeebi'a jechuudha. Akkasuma cluster headache. Kanaaf garuu waa'ee primary headache kana irratti wanti jiru wanta dhiibbaa hamaa namarraa hin gahan jechuudha. Maaltu godhamuu qaba? Bu'uu mataa primary headache kanaaf tokkoffaa wantoota bu'uu mataa namatti kaasan. Especially migraine headache irratti wantoota headache san namatti kaasan adda baasanii isa sanirra of eeguudha wanti jiru. Inni biraa yeroo bu'uun mataa sun namatti ka'e yaalamuudha. Yaalli isaas yaala addaa baay'een qabu. Antiibeenuma kana fa'aa fudhachuudha. Relaaksii gochuudha. Wantoota akkasii kana malee yaala addaan qabu jechuudha. Maalii dhaggeeffachuu qofa ta'e? Mee taaptaap godhaa? Amma taaptaabii 1700 qofatu jira maanni. Mee nutti agarsiisa. Sheeris godhaa. Hiriyoota keessaniifis yeroo guutannetti tola. Namoota muraasatu taaptaap godhaa jira. Haasawuu qofa ta'e. Ani akkas namaan jedhu baay'isee yeroo baay'ee laabii kanas baay'isseenu nama dhiphisuudha ta'a jedhee waan yaaduuf garuu immoo waan ta'e yoo namni barsiisu kan I think namni waan ta'e waa argate tokko karaa biraatiin immoo ofii isaatiifis waa godhuu qaba. Nama san jajjabeessuudhaaf jedhee waan yaaduuf namni sun ofii godhee waan yaaduuf baay'ee nama jinqu. Kanaaf primary headache isaan kanneen jechuudha baay'ee nama yaachisanii. Kan nama yaachisu maalinni? Kan nama yaachisu secondary headache dha. Secondary headache dha kan nama yaachisu. Secondary headache jechuun bu'uu mataa nama sanii yoo mallattoo dhukkubaa ta'e jechuudha. Inni kun very serious
yaaddessaa, ajjeesaa namni kamiyyuu kan yaalamuu qabudha jechuudha. Sekandarii hedeekii yoo ta'e. Sekandarii hedeekii kana akkamitti piraayimarii hedeekii irraa isin adda baaftu namni ogeessa irraa akkamitti adda baasuu kan jedhu kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Akkamitti adda baa sekandarii hedeekiin kun tokkoffaa yeroo isaa gabaabaadha. Yeroo dhiyootti guyyoota muraasa keessatti bo'uun mataa nama sanii kan jalqabu. Lammaffaa mallattoo biraatu jiraata. Mallattoo sunis akkan dura jedhe qaama gubaa ta'uu danda'a, dugda kutuu ta'uu danda'a, gaggabsuu ta'uu danda'a, ol cabsaa ta'uu danda'a, gaddeechimuu ta'uu danda'a, of wallaaluu ta'uu danda'a, whatever. Jara kana of wajjiniin qabaata jechuudha. Jara kana of wajjiniin qabaata. Bo'uun mataa sekandarii hedeekii kun mallattoo dhukkubootati. Dhukkuboon ajjeesoo sekandarii hedeekii kana fidan hedduutu jira jechuudha. Achi keessaa tokko meninjaayisii dhukkubeedha. Meninjaayisii dhukkubni jedhamu yookaan immoo meninjaayisii jechuun infekshinii haguugduu sammuuti. Yeroo jiraatu mallattoo ijoon bo'uu mataa yeroo gabaabaa keessatti dhufee fi kan baay'ee nama dhukkubu jechuudha. Bo'uun mataa sun baay'ee nama dhukkuba. Akkasumas immoo of wallaalchisuu faallee qabaa, gaggabsuu qabaa, mallattoo biraallee hin qabaa jechuudha. Mormallee gogsuu qaba. Kanaaf an akkasii kun waan jiruuf sekandarii hedeekiin as jeneraal yaalamuu barbaachisa. Piraayimarii hedeekiin hangas bira miti. Ifadha waa'ee hedeekii Galatoomaa warreen mana kana fooloon godhin yoo jiraattan tarii yeroo garaagaraa waan tokko barnoota tokko waan dabarsinuuf yoo fooloo gootan ittiin kisiifee yaada. Simboo daa'ima ji'a lamaan qabaa gara qaban ture garaa ishii yeroo hundaa sagalee qabaa. Daa'imman irratti sagaleen garaacha keessaa dhaga'amu nama yaachisu. Baay'ee gara sagaleen dhaga'amu normaalitti agarsiisa. Yoo mallattoon biraan jiraanne garaa iyyuun daa'imaa mallattoo dhukkubaati miti. Amma daa'imti sun nyaata nyaatti. Amma daa'imti sun wanna biraa mallattoo dhukkubaa hin qabaannetti garaa iyyuun mootiliitii agarsiisa. Mar'umaan daa'ima sanii hojiirra jiraachuu agarsiisa jechuudha. Nama jabaa sanii garaa iyyuun that's okay. Mar'umaan nama sanii yoo walitti qottaa'ee diriiru sagaleen sun kan uumamu waan ta'eef garaan iyyuun mallattoo dhibeetii miti. Mallattoon biraa yoo dabalataan hin jira. Dubartiin otoo garaatti baattu walqunnamtii saalaa raawwachuun rakkoo hin qabu ni danda'ama jechuudha. Haalota muraasa keessatti qofa malee dubartiin takka garaatti oduu baattu walqunnamtii saalaa hin dhorkamu. Walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa wanti dhorku hin jiru. Garuu amma qaamni lachan ishiinis innis wanticha barbaaduu qabu gammachuurraa amma qabaatanitti hanga gaafa ciniinsuun jalqabee jettu hanga gaafa ciniinsuun jalqabuutti walqunnamtii saalaa raawwatame rakkoon qabu. Rakkoon qabu garuu walqunnamtii saalaa sun raawwatamu laayika akka yeroo kaanii ta'uun qabu of eeggannoon godhamuu barbaachisaa. Haadha san irratti dhiibbaa gochuun dubartii san irratti dhiibbaa gochuun hin barbaachisu. Dadhabbiin dubartii san irratti uumamu dhiibbaa daa'ima san irratti dhiibbaa uumu waan ta'eef karaa dubartii sanitti tolu karaa dubartii san irraa miidhaan hin geenye yoo raawwatame amma jarri lamaan fedhii qabanitti rakkoon qabu. Garuu haalota muraasa keessatti walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa hin gorfamu. Haalonni sunis tokkoffaa dubartiin takka yoo dhiiga argite dhiiga xinnaa yaa ta'u yeroo garaatti baatte yoo dhiiga argite walqunnamtii saalaa akka raawwatamu hin gorfamu. Lammaffaa ulfa duraan irratti illee yoo wanti akkasii jiraate dubartiin akka walqunnamtii saalaa raawwattu hin gorfamu yeroo ulfaa. Inni biraan
yoo bishaan mataa dhangala'e dubartiin sun walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa akka raawwattu hin barbaadamu jechuudha. Haalota kunniin waan jiraatin wantoonni kunniin yoo hin jiraatin dubartiin sun walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa yoo raawwatte rakkoo hin qabu. Garuu yeroo walqunnamtii saalaa sun hin raawwatamu of eeggannoon taasifamuu qaba. Mucaan dagatamuu qabu gidduutti. Mucaarra gangalattanii keessaan qabu. Mucaan tuqamuu qabu nagaa mucaa eeggamuu qaba. Dubartiin ulfaa ji'a altrasaawundii ka'uu miidhaan qabu. Guyyaadhaan yoo kaate miidhaan qabu garuu maaliif barbaachisaadha? Ji'a altrasaawundii ka'uun akka barbaachisummaa isaatiitti yoo ta'e malee guyyaadhaan ji'a altrasaawundii ka'uun hin barbaachisu. Garuu altrasaawundiin dhiibbaa daa'ima irratti qabu tokkollee hin jiru. Altrasaawundiin saawundi weebii fayyadama. X-reeyitu dhiibbaa qaba malee dubartii ulfaata irratti X-reeyin carraan sun daa'ima miidhuu danda'a. Sanarraan kan hafe ulfarratti altrasaawundiin halkanii guyyaa yoo ta'u ilaalamtee dhiibbaan qabu. Garuu maaliif barbaachisaa hin jiru ilaaluun barbaachisaadha jechuun sababa malee altrasaawundii ilaalamuun baasiidhaaf of saaxiluu ta'e malee faayidaan inni addatti daa'ima sanii qabu hin jiru waan ta'eef sababa malee ka'uun hin barbaachisu. Garuu immoo daa'ima sanarrattis ta'e haadha sanarratti dhiibbaan sababa altrasaawundiitiin dhufu tokkollee hin jiru. Garuu immoo baasii gochuun hin barbaachisu. Yoo dirqama ta'e ilaalamuun barbaachisaadha. Yoo ogeessi ajajeef ilaalamuun barbaachisaadha. Sanarraan kan hafe nama daseen ilaalamuun barbaachisummaas ta'aa jiru. Hayaatis maal ture gaariin kee dhugaa nagarra dhiifama? Dubara moo dhiiraati? Yoo siin jedhu dhukkubicha wal qabatee waan dhiira dubara lachanuu dhiira. Qaamni saalaa nama hobsiisu qomallee dhiira irrattis dubara irrattis kaandidiyaasisii wanti jedhamu tokko hin jira. Kaandidiyaasisii jechuun infekshinii faangasii jechuudha. Infekshinii faangasii yeroo jiraatu dhiira irrattis haa ta'u dubara irratti kaandidiyaasisiin dhiira irrattis dubara irrattis ni jiraata. Mallattoo isaa inni ijoon hooksisuudha jechuudha. Garmalee hooksisuu. Dhiiras haa ta'u dubara yoo hooksisan baay'ee hooksisuudhaan beekama. Diimata erga hooqamee booda. Inni sun komallii wanti biraallee wanti waan kana fidu jiraatu komallii kan fidu kaandidiyaasiidha jechuudha. Kaandidiyaasiin kun garuu dhukkuba yaalamuudha. Dhukkuba guutummaa guutuutti yaalamuudha. Yaalli isaatis toopikaal kireemii qorichi farra faangasii hin jira. Kan bifa dibataatiin qophaa'e isatu kennama jechuudha tokkoffaa irratti. Inni sun gaafa kennamu ni fayya jechuudha namni sun kireemii sana yoo fayyadame. Amir, welcome. Muhammad, welcome. Yepsa, welcome. Hey, welcome. Dhukkubicha yaalamtee tarii kan fayyadamuu ta'e waan lama. Tokkoffaa dhukkubnati yaalamte san wanna biraati jechuudha. Daa'imman dhukkubni kee kun yoo kaandidiyaasisii kana ta'e qoricha isaanii ni fayya. Tarii
dhukkubnatti yaalamte kun yoo dhukkuba biraa ta'e fayyuu dhiisuu danda'a jechuudha. Warri haaraan reebsisan weelkaan nagaan dhuftan jenne har'a mata duree namoonni baay'een gaafachaa turan waa'ee poostpiilii irratti barumsa kennaa turre. Ispeeshaalii poostpiilii dubaroonni poostpiilii fudhachuun qabu. Poostpiilii eenyutu fudhachuu hin qabne yommuu fudhatan dhiibbaa akkamii qabaa kan jedhu kana barsiisaa turre. Isa san barsiisaa turre tarii warri isin jala darbe yuutuub irratti galakseen jira. Viidiyoo dhaqxanii achirraa ilaaluu dandeessu. Poostpiilii dubarri hundi fudhachuu hin dandeessu. Dubaroonni tasuma poostpiilii fudhachuu hin qabne hin jiru. Isaan sun eenyu fa'aa akka ta'e barsiisni waan turre dhaqxanii cheegochuu dandeessu warri reebsentanii fi warri isin barbaachisu. Dhukkubbiin dugdaa kun bal'aadha baay'isee bal'aadha. Garuu akkasumallee dhukkubbiin dugdaa kun haala lamatti ilaalama. Tokko dhukkubbii dugdaa gara miilatti gadi waraanuu fi dhukkubbii dugdaa gara miilatti gadi waraanne jedhamee akkasittiin bal'inaan bakka lamatti qoodama. Dhukkubbiin dugdaa gara miilatti gadi waraanu yeroo baay'ee siiriyeesiidha. Isatu siiriyeesiidha jechuudha. Dhukkubbiin dugdaa immoo gara miilatti gadi waraanne sun dugduma qofa keessa yoo ta'u inni sun baay'ee nama yaachisu. Naannee garuu dhukkubbii dugdaa wanta baay'eetu fida. Achi keessaa kumallee wantoonni fidanii tokkoffaa irratti walirraa siquu diskii walirraa siquu lafeen dogoggoruu dugdaa kan jira. Lafee wassan gidduu wanta gidduu jiru jira. Isa gidduu sun lafeewwan gidduu wanta utubee jiru sun ispeesii sun gaafa walirraa sissiqu yeroo baay'ee dhukkubbiin dugdaa kan jiraatu jechuudha. Gaafa inni sun jiraatu maaltu ta'a? Narboota lafee dogoggoruu dugdaa keessa narboonni spaanaal koord irraa ba'anii gara miilatti gadi deemu jechuudha. Miila lachanitti. Gaafa dogoggoruu dugdaa lafeen dogoggoruu dugdaa sun walirraa akkasuma jiraatu narbiin gara dugdaa deemu sun gara miilaa deemu sun kompirees ta'a jechuudha. Kompirees ta'a sababa dhiibbaa wanta sanaatiin. Sanaaf yeroo baay'ee miilatti kan gadi waraanu jechuudha. Yoo miilatti gadi waraanne narbiin sun kompirees hin taane yookaan immoo gadi qabamne jechuudha. Kanaaf waan akkasiiti. Naannee garuu wanti godhamuu qabu tokkoffaa irratti yoo danda'ame MRI ilaalamuutu gorfama. Namni dhukkubbii dugdaa qabu tokko MRI akka ilaalamu gorfama. MRI ilaalamee kooziin baak peenii isaa maal akka ta'e adda bahuu qaba. Garuu dabalataan tarii akka odeeffannootti wanti ani isinitti himuu danda'u waa'ee dugdaa irratti wal qabatee namni dhukkubbii dugdaa qabu tokkoffaa irratti sireen inni irra rafu murteessaadha. Namni dhukkubbii dugdaa qabu kamiyyuu hanga danda'ameen siree tankaree siree yoo danda'ame dabal boondii ta'e siree dugda isaa sappoortii godhu kan dugda isaa jabeessee qabu yoo fayyadame gaariidha. Inni biraan wantoota ulfaataa ta'an ol kaasuu dhiisuun ni gorfama. Wanta ulfaataa ta'e ol kaasuu dhiisuun ni gorfama. Yeroo dheeraa dhaabbachuun illee hin gorfamu. Baay'ee ol jedhanii gadi jechuun yeroo godhan illee of eeggannoon akka godhamu ni gorfama. Inni biraan dhangala'aan irree akka fudhatamu, dhangala'aa gahaan akka fudhatamu ni gorfama. Kun ni gorfama. Kanarraan kan hafe antipeenii fudhachuun illee ni gorfama jechuudha. Yeroo tokko dhukkubbiin dugdaa antipeenii qofaan illee yeroo inni badee yeroo dheeraadhaaf namatti deebi'uu dhiisu ni jira waan ta'eef. Kanadha. Garuu ispeeshaalii dhukkubbiin dugdaa sun yookaan gara miilatti gadi waraanu ta'e inni sun ilaalamuu barbaachisa. Ilaaluun barbaachisa waan ta'eef mana yaalaa dhaquu barbaachisa. Asteer ammoo gaaffii maal ture gaaffii keetiif? Saami, welcome.
طيب. Yeah, that's okay. Asti isa kanarratti yeroo baay'ee barsiifnee jirra. Duras gaafatameera. Har'umallee gaafatamee barsiisee jira. Kanaaf YouTube irratti immoo hojjedheen jira. Tarii dhaqxee ilaaluu dandeessa. Marsaa laguu maaltu jeeqa mata duree jedhu sirchi godhe. Marsaa laguu maaltu jeeqa. Kanuma jettee sirchi goote YouTube irratti viidiyoon kiyya tokko irratti ol ba'a isa sana ilaali. Har'as barsiise waan ta'eef irra walitti deebi'an immoo namoonni kun hin dhufu waan ta'eef dhiigamu. Yeroo lama gaafatamee irra lachama deebisee ture gaafa kana. Ergatu si'itaa ergamoo keessoo isaati immoo fuula karaa ilkaa'aa ta'een jirutu si'itaa. ካልተጠቀመ አይችልም። አንድ ሰው ስንፈተ ወሲብ እያለው ካልታከመ አይችልም። ስንፈተ ወሲብ jechuun irrittaa disfankshiniidhaan rakkoo qabu qaama saalaati. Gaafiin Amaariffaan gurbaan gaafate tarii warra kaanii warra Amaariffaa akka xiyyeessanii loltu namni rakkoo qabu qaama saalaa qabu tokko durbummaa dubartii fudhachuu ni danda'a jedha. Maal jettu mee isin yaala? Kanammaa isinis iyyaaftu yaala. Namni rakkoo qabu qaama saalaa qabu, dhiirri rakkoo qabu qaama saalaa qabu durbummaa dubartii tokko fudhachuu ni danda'a jedhee gaafate. Maal jettu simmee? Yaada kenna. Irraan mataa isaa oolaa isinis dubbadhaa isinis yaada kenna. Ammoo akkanatti amma afaan naguguutti odolaa sabuu taataawwan keessan reekkuma 11 irra jira maa'inni isin. Isee ba'uufan bakka mooraalii natti kennaan jirtan. Haamilee dhabeen jira dhugaa. Manni kun hundaa. Maqaan YouTube kiyyaa Dr. Birruu Caalaa Official jedhama. TikTok kana gubbaasan jira yookaan immoo YouTube irra galtee Dr. Birruu Caalaa Official jettee maqaadhuma TikTok kanaan jira. Maqaadhuma TikTok kanaan jira. Amiina asii deebisee miti waa'ee dhukkubbii dugdaan gaafatee jedha miti. Waa'ee dhukkubbii dugdaa sa'a tokko haasa'eemu. Sa'a tokkoon haasa'eemu waa'ee dhukkubbii dugdaa. Dubbooti sana hundaa ta'ee kanan dheewwadhe waa'ee dhukkubbii dugdaa haasa'uu irratti miti. Bishaan illee na jedhaan jiru. Naanaati galatamu kan akkana jedhu barbaadna kanuu. Nama haamilee namatti tolu yoo namni tokko waan ta'e hojjete haamilee namatti toluun barbaachisaadha miti ree. Baay'ee haamilee waan hunda caala.
Namni tokko haamilee qabaannaan wanta hundaa ni godha. Wanta dandeenye jiru. Haamilee namni kun waan baay'ee gochuu danda'a. Haamileen waan jiraanne garuu wantoota hin jiru. Mitiire? Okay. Miti gaafii kun isarratti illee gaafiin kana dura gaafatamee ture. Gaafii tokko garaan iyyaa maal lakkoofsaan jedhu gaafatamee ture. Garaa iyyuu daa'imaa mallattoo dhukkubaati miti. Yoo garaa iyyuu qofa ta'e yoo daa'imti sun mallattoo dhukkuba biraa hin qabaatin garaa iyyuun mallattoo dhukkubaati miti. Garaa iyyuun sochii mar'umaan daa'ima sanii yookaan nama jabaas ta'e nama kamuu garaan iyya. Garaan iyyuu sun kan inni agarsiisu mar'umaan nama sanii hojiirra jiraachuu agarsiisa. Peristalisiisiin jiraachuu agarsiisa. Mar'umaan gaafa rilaaks godhee diriirii kontiraakti godhee gaafa rilaaks godhu sagalee sun dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf yoo rakkoon biraan jiraatin yoo daa'imti sun mallattoo dhukkuba biraa hin qabaatin garaa iyyuun qofti rakkoo kan immoo mallattoo dhukkubaati miti. Leenii jirtaa jirra. Kanaaf har'aaf dhugaa asumarratti dhaabna daraan biraa walitti deebina hangasitti fayyaanaa ta'a. Gaafii baay'ee wanni dirqama ta'e yoo jiraate tarii gaafiin hameettan yoo jiraate gaafii lama. Amiina atillee galatoomii. Warreen tarii har'a tiiktookii keenya faaraa taatanii gaafilee karaa tiiktookii gaafataman deebisuudhaan nan beekamu. Isan gochaa jira. Gaafiin deebisa waan beekurraan gaafii deebisa waan namni gaafii gaafate kommentii irratti yoo namni naa barreesse amma danda'ame nan deebisa. Kanaaf tarii gaafii baay'een deebise waan ta'eef profaayilii kiyya keessa galtanii dhaqxaniitoo gaafilee duraan gaggaafatamaa turan kan tarii isinillee barbaadan jiraachuu danda'a. Gaafii keessan kan ta'ellee jiraachuu danda'a waan ta'eef profaayilii kiyya jala galtanii dhaqxaniitoo ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo YouTube irrattis viidiyoo naannoo 200 olan hojjedhe waan ta'eef achi keessaa viidiyoo isin barbaachisu yookaan barbaadan ta'e viidiyoo isin barbaachisu ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo karaa telegiraamirree maqaadhuma kanaan Dr. Bilboo Caalaa jedha. Achirraanis barumsa ni kennina. Karaa fuula Feesbuukis maqaan kiyya akkuma kana Dr. Bilboo Caalaadha. Achirraanis waan tokko ni qoonna. Karaa isaaniinis nu argachuu dandeessu. Ispeeshaalii gaafii gaafachuudhaan mijataa waan ta'eef kanuma fayyaa ta'aa isinin jaalladha.